Akkam jirtu dhaggeeffattoota chaanaalii kootii nagaa keessanii nagaan isiniif haa baay'atu. Guyyaa har'aa waa'ee HTML fi HTML tag jedhu irratti wantoota baay'ee isinitti himu waan jiraatuuf akka na hordoftan kabajaan isin gaafadha. What is HTML? HTML is Hypertext Markup Language. It is a language that used to creating a web page. Yeroo kana jennu maalidha? Languagein kun maalidha? HTML yookaan web pageota garaagaraa hojjechuudhaaf language itti fayyadamnudha jechuudha. Itti aansuudhaan structure HTML ilaalla jechuudha. Structurein HTML akkuma asirraa argaa jirtan kana bakka sadiitti qoonnee ilaalla. Inni jalqabaa HTML inni jennu kun maalidha? It is a root element. Root element dha jechuudha. Inni jalqaba irratti barraa'u yookaan HTML inni bannee itti barreessinu root element dha jechuudha. Inni lammaffaa irra jiru immoo heading. Inni sadaffaan body seennu keessatti immoo wanti hojjennu main content inni jennu jechuudha. Qabiyyeen guutuun isaa bakki itti barraa'u isa jechuudha. Bakka body jedhamu kana keessatti jechuudha. Kan akka viidiyoo ta'uu danda'a, audio paragraafii garaagaraa ta'uu danda'a, animationii garaagaraa ta'uu danda'a, audio ta'uu danda'a. Kanneen kan hojjetamu isa keessa jechuudha. Body kana keessatti jechuudha. Inni itti aansu immoo HTML tag warri jedhaman kun immoo when you saying HTML tag it is the building block for HTML. Websaayitoota garaagaraa hojjechuudhaaf building block ta'e kan gargaaru maalidha jechuudha. HTML tag isaan jennu kana jechuudha. Isaan kun immoo maalidhaan marfamanii jiru? Angle bracket dhaan jechuudha kan isaan cufamanii argaman. Taagonni kun taaginni jennu kun angle bracket keessatti hammatamanii argaman jechuudha. Fakkeenyaaf inni tokkoffaan open tag. Open tagging kun maalidhaa fi websaayitii keenya yookaan HTML yeroo barreessinu kan bannee eegalludha jechuudha. Inni kun maal godha? Mark is the beginning of an element. Elementiin keenya sun bakka inni irraa jalqabu, eessa jalqabee garamitti barraa'aa jira kan jedhu bakki itti agarsiisu open tag kana jechuudha. Itti aansee kan jiru close tag dha. Iddoo irratti xumurre sanitti ammallee close tag. Inni kun maal godha? Mark the end of an element. Elementiin sun bakka inni irratti finne sun close tag kanaan cufama jechuudha. Sadaffaan maalidha? Attribute inni jennu jira jechuudha. Inni kun immoo information garaagaraa dabalataa garaagaraa irratti galchuu yoo barbaanne it provide additional information about the element. Elementoota san irratti information dabalataa galchuu yoo barbaanne maal goona jechuudha? Attribute tag kana fayyadamna jechuudha. Afuraffaa irratti content jira jechuudha. Content. The text or data inni kun immoo content inni jennu kun qabiyyee inni jennu jechuudha. Text liyoon ichilaal. Barreeffama garaagaraa ta'uu danda'a, audio ta'uu danda'a, image garaagaraa ta'uu danda'a, animation garaagaraa galchuu dandeenya jechuudha body keessatti. So inni kun maal jenna? Content isa jennu jechuudha. Itti aansee immoo basic structure lama qaba jechuudha. HTML kun structureoonni isaa bakka guddaa lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Inni jalqabaa heading section warra jedhamanii fi body section bakka jedhaman jira jechuudha. Yeroo bakka lamatti qoonnee ilaallu jechuudha. Heading section it contain metadata about web page. Waa'ee web page keessanis maal akka hojjetan, waa'ee maaliitii websaayitiin sun kan hojjetu bakka itti ibsinu jechuudha. Like the title yoon ilaal, character setting and also link. Style sheet garaagaraa yookaan immoo decor gochuudhaaf websaayitii keenya san babbareechuudhaaf wantoonni nu fayyadamnu sun gara gubbaa irratti kan argamu heading section jennaan jechuudha. Itti aansee body section kan jennu keessatti it contain the visible content of the web page including text, image, video and also interactive elements. This is the section that a user interacted with. Inni kun maalidha? Bakkee viidiyoon garaagaraa, audioon garaagaraa, imeejiin, teekstiin garaagaraa keessatti barraa'udha jechuudha. Qabiyyee isa guddaa bakkeen nuyi weebsaayitii keenya irratti sirriitti barreessinu. Bakkeen immoo yuuzaroonni irratti interact wajjin godhan eessa jechuudha? Bakka body jedhamu kana keessatti jechuudha. Essential elements of tag. Taagonni kun immoo maaliin fayyadan? Faayidaan isaanii maali? Taagin building block of HTML eega jennee faayidaan isaanii maali? Isaan kun immoo kan fayyadan wantoota armaan gadii kanaaf jechuudha. Inni jalqaba define the paragraph. Paragraafii define gochuuf, hyperlinkii garaagaraa link irra gochuudhaaf, image define gochuudhaaf, order list yookaan immoo unorder list kan jedhaman listoota garaagaraa jira. Order list, unorder list fi list warra jennu isaan kanneen define gochuudhaaf kan itti fayyadamnu maalidha jechuudha? Tagidha jechuudha. Inni biraa HTML foundation of web page. Akkuma reefu ilaalle structureoota bakka sadiitti qoonnee ilaalleera amma immoo akka margaa jirtan kan structure warri jedhamu jira. Content fi semantics. Structure yeroo jennu layoutiin isaa guutuun akka amma jalqaba irratti ilaalle sun heading irraa qabee, title irraa qabee, heading qabee, body qabee kan deemu sun maalidha jechuudha? Structure dha yookaan organization website keessanii structure jenna jechuudha. Contentiin immoo wanta achi body keessatti barreessinu sun image ta'uu danda'a, audio, video,
wanta achi keessa galchine sun content jenna jechuudha. Semantic kan jennu kun maalidha? It provide a meaning and also content that making it understandable for human being and also for machine. Machine illee yookaan immoo namoonni illee akka salphaatti hubatan kan godhu immoo semantics isa jennu kana jechuudha. Asirratti maal ilaalaa jirra? HTML in practice. Namni tokko practice kan godhuu danda'u yookaan immoo HTML gara practice'itti hojjechuu gaafa barbaadu steppiin inni jalqabaa create the HTML file. HTML file create gochuudha jechuudha. Jalqabarraa qabee maal barreessa jechuudha? HTML file barreessuun isarra jiraata jechuudha. Fakkeenyaaf starting with a simple text editor and also save with HTML extension. Maal godha namni kun? Editor garagaraa kan akka Notepad yookaan Notepad++ fayyadamuudhaan HTML file barreessa. Egaa barreessee booda immoo maal godha? Yeroo save godhu HTML isa jedhu extension fayyadamee save godha jechuudha. Step lammaffaarratti add basic structure. Basic structure garagaraa elementoota garagaraa irratti dabalaa deemuun isarra jiraata jechuudha. Gubbaarra gadi yeroo deemu basic structure warra jedhaman irratti dabalaa deema jechuudha. Sadaffaarra yeroo ga'u maal godha? It include contents. Contentoota garagaraa irratti create gochaa deema jechuudha. Contentiin kun audio ta'uu danda'a, video, text, image waan garagaraa irratti dabalaa deemna jechuudha. Inni dhumaarratti egaa kana mara barreessinee booda view in browsers. Browsersii garagaraa fayyadamuudhaan Chrome ta'uu danda'a, Mozilla ta'uu danda'a, Edge ta'uu danda'a. Browserii garagaraa fayyadamuudhaan maal goona jechuudha? Bannee ilaalla jechuudha. From beginning to expert, namni tokko jalqabarraa qabee hanga expert ta'utti immoo wantoonni inni keessa darbu jira, haalli inni itti barreessu jira, wantoonni inni fayyadamu jira. Fakkeenyaaf HTML fayyadamuu danda'a, HTML CSS fayyadamuu danda'a, Java fayyadamuu danda'a, JavaScript fayyadamuu danda'a. Sooftiweerota garagaraa fayyadamuudhaan maal gochuu danda'a jechuudha? Website develop gochuu danda'a. Beginning irraa haga expert ta'utti namni kun website garagaraa hojjechuu danda'a jechuudha. Steppii kana immoo akkamitti keessa darba yoo jennee ilaalu namni tokko jalqaba barachuu qaba jechuudha. Learning resource. Resource garagaraa audio ta'uu danda'a, tiitoorii garagaraa fudhachuu danda'a yookaan dookumentii garagaraa dubbisee baruu danda'a jechuudha. Egaa baree booda maal godha? Practice, make practice. Maal godha bakka practice jedhamu kanatti immoo build simple web page to solidify your understandings. Hagamma olitti baratte san understand gochuudhaaf irra deddeebi'ee shaakaluun isarra jiraata, practice gochuun isarra jiraata jechuudha. Steppii sadaffaarratti experimentii garagaraa hojjechuun isarra jiraata. Yaalii garagaraa. Try out different HTML tag and also attribute to see how they work. HTML garagaraa, taagiin garagaraa akkamitti hojjeta ofiisaatii yaalii gochaa deemuun isarra jiraata jechuudha. Taagiin kun akkamitti hojjeta, HTML kun akkamitti barraa, koodiin kun akkamitti barraa waan jedhu expert godhaa deema jechuudha. Inni dhumaarratti community dha jechuudha. Join online forums and also communities. Forumii garagaraa join gochuudhaan bakkee walga'iin jiru irratti, bakkee barnoonni jiru irratti, bakkee expertoonni walgahan irratti argamuudhaan maal godha jechuudha? Ni hirmaata, achi keessatti expert ta'aatti deema jechuudha. Basic structure yoo ilaallu jalqabarratti HTML jennee kaana jechuudha. Akka margaa argitan kana open tagiin jira. Jalqabarratti HTML kan jedhuun banna. Itti aansee heading kan jedhu banna jechuudha. Heading kana keessatti maaltu jira? Title kan jedhu banuu qabna jechuudha. Title kan jedhu kan egaa bannee booda maal goona? Title keenya barreessina jechuudha. Waa'ee maaliiti? Waa'ee web page. Amma fakkeenyaaf akka argaa jirtan kana web page waa'een hojjechaa jira jechuudha. As keessatti maal goona? Define goona jechuudha. Body keessa gaafa jenne immoo maal goona? Heading 1, heading 2, heading 3, heading 4. Heading garagaraa barreessuu dandeenya, paragraafii barreessuu dandeenya, image galchuu dandeenya, video garagaraa, audio waan barbaanne immoo body kana keessa galchuu dandeenya. Dhumarratti bodyidhaan ni cufna, then HTML cufnee save yeroo goonu .html inni save yoo goone website keenya develop goone irra jechuudha. Waan dhaggeeffattanii guddaa galatooma.